Kana booda gadi ba'iitii akkuma namoota warra kaanii hojjedhuu nyaadhu guyyaatti daabboo firee lama hin nyaatiin. Ani kana hundumaa kanan hojjedhee fidu isiniin qallabuuf jechadha. Kanaafuu ati deessee ji'a lama fixxee jirta waan ta'eefi gadi bahiitii hojii kamiyyuu haa ta'u hojjedhu waliin jiraanna. Ani garuu kophaa koo hojjedhee si jiraachisuudhaaf baay'ee natti ulfaataa ta'ee jira. Sanuu immoo qannasee nyaadhu daabboo lamallee hin nyaatiin guyyaatti tokko tokko nyaachuu isumarrattuu furdacheetiin jirta. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Dhiirri tokko dubartii tokko gaafa akkas jedhu baay'ee tokko waan injira bakka onnee namaa kan namoota baay'ee boosisedha jechuudha. Keessaafu namoonni dhiirotatu boo'e jechuudha. Dhiironni deebisanii dubartootarrayyuu dhiirotatu boo'e jechuudha. Kanneen akka yoonii maanyaafa yoo argitaniitu ta'e baay'een dhiirotaa irratti duwit godhanii hanga sadarkaa miidiyaa guddaarra ga'ee dhimmi kun jechuudha. Dhimmi kun maal yoo seetanii nagaan isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya egaa waan miidiyaa kanarra gidduu kana adeemaa jiru jechuudha. Innis maal yoo jettanii suuraan amma tambineelii irratti argaa jirtan kana haadha manaa fi abbaa manaati. Haati manaa isaa deessee ji'a lama fixxee jirti jechuudha. Ganamadhaa mucaasheetti daayippeerii yookiin immoo paampersii qayyaraa jirti jechuudha. Otoo isheen haffaataa mucaatti qayyaraa jirtuuti viidiyoo kaameraa banatee viidiyoo ishee waraaba jechuudha. Isheen akka inni viidiyoo waraabu inni itti yaanne inni garuu itti karooreema itti yaadee akkuma nama tokkotti viidiyoo ishee waraabaa jira jechuudha. Itti dubbate maal jedhaa dursa yeroo dubbate ati akkuma nama tokkottu deessee kaatee jirtaa ji'a lama fixxeettaa. Namoota warra kaan yoo argine kanneen akka warra adii yeroo yookiin immoo warra arabaa yoo argite dahanii ji'a tokko yookiin immoo ji'a otoo hin guutiin gara hojiitti bobba'u. Garuu kan keenyi hanga ji'a sadii hanga ji'a lama olitti inni kunuunfamu. Kanaafuu ati ji'a lama fixxee jirta waan ta'eef kana booda gadi baatee hojii mataa kee uumtee hojjechuu qabda. Ji'a lama fixxeettaa jabaattee jirta. Waan ati amma aannan kana of jala keessee fi hagasallee nyaata daabboo firee lama takkaadhaan of jala keesse kana kan hojjetee dadhabee fidu anaa. Akkasumallee ilmoo lama qabna. Hamma anaa fi sifaan walitti beetasab nama sadii kan hojjetee nyaachisu anadha. Kanaafuu na gargaaruu dirqama keeti. Namni kamiyyuu immoo qobaasa hojjetee jireenya achi butuu hin danda'u waan ta'eef atis hojjettee nafaana fiddee itti jiraachuu qabdaa jedheetiin viidiyoo ishee waraabe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo kanatti miira ishee qabachuu dadhabde jechuudha. Ani akka warra akka nama kaaniitti illee gonfoo yookiin immoo marqaa hin nyaanne. Ani kana nyaadhu daabboo gogaa kanadha. Daabboo kanayyuu immoo sababan hoosisuuf jechadha. Akka harmi kiyya aannan baasuuf jechadha. Kanan daabboo kanaa fi aannan kana of jala kaa'etti ani mataa koodhaan irraa dubbachuu jechuun dhugaa dubbachuuf yeroo viidiyoo sana dhaggeeffadhe imimmaan otoo ani hin beekin narra yaa'e jechuudha. Daabboo gogaa jechuun mee dubartoota warra kaan warreen amma mee ilaala biyya Arabaatti fakkeenyaaf dubartii tokko jala midhaan meeqa akka keenyu ilaala otoo hin dahiin diriirfattee soofaarra teessee luka ishee xaawulaarra achi keewwattee jechuudha. Waan nuti hiyyeessinuu fi waan 90 meeqa jala naqna jechuudha. Kan hin deenye kan hin hoosisneyyuu jechuudha. Kan hin ejjenneyyuu jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti deessuun tokko gaafa daabboo biyya keenya ni beektu. Daabboo gogduu kana of jala keessee sanuu ejjetti halkan faana taa'aa bulti. Waan nyaattu sanallee mucaan keessaa inni hooti. Yeroo inni akkas jedhu egaa nama dahee ka'ee ru'aa yeroo dahanii ka'an immoo hoormonii kan jedhanii hoormoniin inni jijjiirama jechuudha. Dubartiin tokko tokko amala godhati. Dubartiin tokko tokko immoo amala dhabdi jechuudha. Inni kun immoo jijjiirama hoormoniiti. Dubartiin gaafa deessee kaatuu fi yeroo akka dura walitti dabalaman sanarraa ni jijjiiramti jechuudha. Kana ogeessotatu hima jechuudha. Yeroo kana ishiin miira ishee qabachuu dadhabuurraan kan kaate ni boosse. Ani kana daabboo kana nyaadhu mucaa waan an hoosisuuf malee baajata qisaasessuuf miti jetteeti deebistee fi isa booda boo'icha hamaa ta'een of qabuudhaan dadhabdee ni boosse jechuudha. Yeroo isheen itti boossu kanatti dhugaa dubbachuu fi
ani piraankiin si godhe piraankii akkuma nama miidiyaa hojjetu kamiittuu piraankiin si godhe malee akka ati boossuuf yookiin immoo akka ati gadditee akka anatti qabamtuuf miti jedheeti deebii deebiseefi jechuudha. Isheen garuu isa inni piraankiin si godha jedhu sana hin kofalle tole hin jenne jechuudha. Keessi ishee hin fudhanne ni gaddite baay'ee gaddite hin boossee itti gadi jedhee dhungatee maal jedhee dhiifama haa gaafatuyyuu malee mar'immaan ishiiti ni didee ittuma hin boosse jechuudha. Viidiyoo kana numa lakkise inni ni laqqaqe jechuudha. Ani akkuma nama kamiittan viidiyoo si waraabe malee piraankiin jedhe malee waa biraaf miti. Dhugaa dubbachuuf ani nama hojjetee si jiraachisuu danda'udha. Nama daabboo lama sirra ilaalu otoo hin taane nama siinsi kunuunfatee si jiraachisuu danda'udha. Giiftii kiyya natti hin qabamiini dhiifama naaf godhii jedhe jechuudha. Sababa kanaan miidiyaa irratti akka gadhiifame namoonni baay'een isaanii wal jalaa fuudhuudhaan inni kaaniin boo'aa, inni kaan duutii godha, inni kaan mirga dubaraa jedha bakka waan hin taane ta'e jechuudha. Asirratti maal jechuu barbaadeen dhugaa dubbachuu fi akka dubartii tokkootti anis keessi kiyya garaa naa nyaatuyyuu malee namni tokko yeroo viidiyoo waraabu jechuudha. Viidiyoo tokko yeroo hojjetu warreen ama fakkeenyaaf namoonni baay'een piraankii namarratti hojjetaa oolu. Piraankonni hojjetaman kun garuu walitti himameeti malee akkasumatti lafaa ka'ame miti. Naasuun immoo gaarii miti dhugaa dubbachuuf piraankii namni tokko waan hojjetu tokko dursee gara kamitti adeema yookiin immoo paabilik yeroo ta'u saba bira yeroo gahu nama biratti fudhatama akkamii qaba viidiyoon kun. Viidiyoon sun namaa ilaalamu yookiin immoo viidiyoon sun fooloo fiduu sabiskiraayib fiduu osoo hin taane namaaf barumsa maal dabarsa viidiyoon kun nama biratti ilaalcha akkamii qaba namni ilaalcha akkamii qaba jedhee namni tokko viidiyoo tokko otoo hojjetiin dursa itti yaadee maal akka irraa baratamuu qabu namni maal irraa baratuu qaba jedhee viidiyoo nama bira geessisuu qaba ture garuu obboleessi kun dogoggoree jira. Dogoggoree haa jiraatuyyuu malee amma paablikii erga ta'eetiin namni baay'een miidiyaa gurguddaa irratti iyyeessan jechuudha. Gadi baasanii miidiyaa gurguddaa irratti akka iyyaatan taasisanii jechuudha. Dhiifama jedhee warqii itti hidhee maal jedhee ishiin garuu keessi ishii dallanaa yookiin immoo gaddaadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo jechuudha namoonni baay'een dhugaa dubbachuuf jecha namoota baay'ee warreen duut godhanii viidiyoo irraa hojjetanii kan yaada adda addaa iyyeessantu jira. Yaada namoota baay'ee dhaggeeffadhe jechuudha. Inni kaan otoo anaati mataa baqaqseera otoo anaati kana godheera bakka ilaalcha nama amaariffaadhaanis ta'e oromiffaadhaan akka jaroonni kun walitti deebi'anii dhiifama walii godhan osoo hin taane akka namoonni kun walirraa adda bahanitti akka namoonni kun waliif dhiifaman goone namni kamillee piraankii wal godhee erga godhee miti dogoggore miti namni tokko immoo dogoggoruu eenyuyyuu ni dogoggora. Haa ta'uyyuu dogoggora isaa beekee namni tokko gaafa dhiifama nama gaafatu dhugaa dubbachuuf beekaa jedhama. Namni dhiifama nama gaafatu wallaalaa otoo hin taane nama beekaatu dhiifama nama wal gaafata jechuudha. Namni tokko hojii isaatti gaabbee waan balleesse sanatti deebi'ee badii jedhee dhiifama gaafa godhu haadha manaasaa namoonni inni kaan immoo akkam dhiifama goote maaf dhiifama goota warqii miti otoo diyaamendii bitee sitti godhe akkamitti dhiifama goota hindee namni akkamitti maal jireenya namaa keessa galee diiguudhaaf akkamitti akka kana tattaafata dhugaa waaqayyoo siniin jedha. Namoonni afaan keenyatti hiikanii dudubbatanillee akkamitti dhiifama gooti abbaa manaa isheeti maaf dhiifama gootu warri har'a miidiyaa irratti wayi jedhu koo otoo isheen dhugumadhaa ahaa jettee warra haay jedhu kana faana baatee abbaa manaa ishee irraatii adda baatee jechuudha. Namni sumunii tokko ishee bukkee dhaabatu hin jiru. As baatee ilmoo ishee baattee faana rakkatti malee namni waa tokko dhugumatti namichi kun dhugaadha maal jettee haati manaa kiyya deebii akkamii naa deebisti jedhee ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuuf irraa nama barumsa guddaa nama agarsiisa jechuudha. Namoonni tokko waa'ee namaa keessa galaniiti waa'ee namaa bukeessu jechuun abbaan saayyuu wal beekaa isaanuu dhiifama erga walii godhaniiti namoota kaan yookiin immoo warreen bakkee maaliif akkas ta'u. Maaliif waa'ee namaa keessa galee namni akka diigamu namni akka waliin galee maaliif wal godhu dhugaa baay'ee tokko natti dhagahame viidiyoon sun onnee namaa cabsuyyuu malee wanti dhiifama caalummoo hin jiru jechuudha. Barumsa guddaa sinii ta'a dhugaa dubbachuuf ana natti dhagahame.